amma ganna dhiisa bakka. Amma ganna dhiisi lamaan. Ministeeriyaa nama ammatti fitti. Si amma tafaan kenna irraan qabattu. Hin qabu. Sitoota na hammadu naan jenne. Na hammadu naan jette. Hin jenne nakka. Ninaafisna naan jette. Ninaafisna naan jette. Naafsani kooriyaa koodha. Boleh, negara mesti? Nakam mesti. Ada bisi kah? Nakam? Negara. Nakam? Jika? Nakam? Mana rifat tak? Ayo, seberbanding. Berbeda saja. Aku seberbanding. Baik sedikit sentusin. Nama jelas. Aku enggak boleh sesi. Mana negara? Dem sesi berbeda. Mana dah sih? Dem sesi berbeda. Wasti mu. Boleh sosial berbeda. Tu kau tu naik maljet. Aku berbanding. Kam sedu. Riasa itu nama kam. Energi berbanding. Mungkarkan? Warna ilalah tu kau. Tasgabay si ilalah. Oboletin kabdut. Oboletti kau makaru warna kabdu. Ojit sira rifat dah malta tu. Maal ilmu nira durbatti garan jamaatu bar. Kau ini rifat ini sitimna. Mahal kau testifakat. Bayin jalan dasar abuni. Durba ini nafas mau. Lata ini nafas. Kanafiyu akati na mateni ina fi fun barbadi. Malik ya? Lak. Kana dua. What? Koi, Margo istifaka. Nam far ini na fi dufa. Innufan. Aku mana nafi du fufi, aku mana nafi du fa, nafi du. Ajra, nu ila ajra ya nanti. Ajra. Nu ila ajra. Wantu. Ajra. Hukum apa? Bayi nafa, isau ajra. Ana nu fe. Suruku tu maaf. Ila ajra miti. Suruku tu. Jalan tara. Berbanding. Kau ni ada segal tunggap. Yoon si amma dheeta yoon nufaanne sirrii gara keetti deebuu danda'a. Waa inni fayyini naafa baay'ee naafa. Na shakkisiise. Nama dhatu nama. Na shakkisiise. No nama. Wantu kau dewi amat amat. Na shakkisiise. Maaf shakkita. Nama dhatu. Lala rabin. Asira. Arganin jira. Yes. Galatoon fi nufa. Nena kose. Mariga. Oftin. Wow. Amma. Gadisi. Ahmad Julan danda. Maafin number. Bagaimana tu sih gadis? Ahmad Julan danda. Gadis. Ada mana ada yang semacam itu? Gadis itu ni mah. Ani ko karande mara barat. Karande mara. Ahmad danda. Bentuk nabe. Bekas. Inari pakai malik. Darjari. Kecap sa. Mal kecap stani. Man ada. Masih dah shungkap. Ada. Mal sudah gak akan beta. Mal sudah gak. Nada guys. Anak nabe kan di sini beka. Ada guys. Anim bekun. Dubat ini. Adi kau mana beka mat. Oi, ada. Jadi mana? Ifa Sunday maju. Saya nafis nana anjir no. Akazen era. Anjir. Ini tiba di. Akasna anjir. Akasna anjir. Akasna. Ala dah ini selera. Sinjana ada ni. Romni.
akkamitti nama hin beekne. Kuna akkamti nama hin beekne. Asnaan jettee bar. Munaafis naan jenne. Akka jedhe amma. Jettee. Akka jette amma. Injenne. Nun jenne nun akkas. Akkamti nama karaa. Kootos. Akkamti nama karaa deemtu calliste hammattaan. Situ akka na hammadu naan jenne. Na hammadu naan jette. Injenne akkas. Munaafis naan jette. Munaafis naan Naafni naafsaan kooriyaa koora. Isheen naafsisa waa isheen jetteef Maal bakka sinaan dirqama akkatti naafiftu jedhe nama. Maal akkamitti nama hin naafsita? Dhiira miti akkamitti amma Hiriyaa godhe maaf ni naafsisa? Sila maaf jette. Sila nani naafsisa naan jette. Hammattaan calliste ni hammatiin. Ani riyaa qabdi ni jenne. Riyaa qabdi hammatiin hin jenne. Deem lamaan kee hundi kee ta'u. Kot. maaltu salphaatti wal gadhiisa? Maaltu si gadhiisa? Amma ganna dhiisa bakka. Maaf calliste kana gadi ni. Amma ganna dhiisi lamaan kee. Maaltu si Singadhiis waa ministeeriyaa nama hammattu Si amma afaan kee irraan qabattu. hin qabu. seerri si gaafachiisa kana Afaan kee qabadhu. Calliste maaf nama hammattati. nama hammattaati? Afaan kee qabadhu irraa si. Calliste maaf nama hammattati. Ay, darbatiin. Ofii hammatee sa'u darbataa. Kootu ana Akkoo qabdaati. Ganna dhiisi lamaan kee. Anoolli naasee kootu maaf hammatta? Maaf hammatta? Naammadhu waa Ammachuun qaba. Akkamitti shiggati na hammadhu sin jette hammatta ishiin immoo sin jettu. Baay'ee nama ni Agai, jaalatu. sitti nama dhagee obboleesso. Nama dhageessa miti? Dhageessa miti? Obboleessa yaan qaba inni immoo inni naafa. Inaafu waan dirqama na hammadhu watti. Garagaa kee kunoo Frankiidha. Waan fakkeessite. Sitti dhaga'ame. Dhiisi bannaati nan dure. Baay'ee na shawwaddan. Baay'ee na shawwaddan. Andu kuma Beektaa torka qo. baay'ee yeroo isaatti sun lubbuu keessaa baasnee tola ture bar. Maaliif beekta? Miira ajaa'ibaa keessan ture bar dhuguma sitti muufi miira addaa keessan ture. Dhuguma iyyuu bakka amma danda'amaa ta'etti persentii 50 mo'ameera siif mo'ameera. An dhumarratti bilbila kee akka itti sirkaa fudhadhe deemu fayyaadaa ture. Walii galleerroo. Bakka inni koo dhuguma sana inaafsisteetta bakka inni koo si jibbadhe yaadaa ture. Amma garuu dhumarratti gaafa sin akkasina gootan gadda guddaatu mul'ata. Ani modee bee isatti galagale gaafa ni sargu. Ani koo si abdadhaan ture ati garuu akkamitti akkasina goota? Maaf akkasina goota? Tumatee maaf akkas goota? Dhiyaas bakka adii sinatoo akkas godhe illee Nama hin beekne immoo akkamittiin persentii 50 jaalachuu dandeessa? bar namoota bar mucaa an dhuguma see bakka sirrii masaa gaafa namadhe garaa koorra namadhe bar. Garaa koorra fudhee namadhe dhumarratti Garuu na machuu diddee turte. Baay'ee nu rakkiste. Baay'ee nu rakkise mini. Eegaa jalqaba maaliin jedheen seeta? Maali gaa obboleessa ofii garaa namatti hin jabaatu ammadhu maali gaa naan garaan jibbee. Nuun obbolummaa siin jennee turre garuu. Aaree obbolummaa miti inni na yaade dhuguma sitti muufi. Atis gaafa laalu Jaalaluma si qabe immoo? laaki jaalalallee miti gaafa laalu booddeetti ilma taatidha yaade ture. Tarii mucichechuma yoo dhiise kalma koo taatidha shakkee ture. Garuu baay'ee kana booda wanta isheetti himu. An baay'ee aareen ture baay'ee naare miira addaa keessa galeen ture dhumarratti. Namoonni kan biraan tarii tarkaanfii kan caalu irratti fudhachuu danda'u. Amma na dhiisite naan jechaa turteeti. Si dhiiksuu qofa miti baay'ee sadarkaatti lubbuun kee bahuu danda'u jiraachuu danda'a. Maaliif tokko namni hojiirra kan qabde karaarra amma bilbilaa isaan deeman ture. Ariifachaa turte. Ariifachaan jira bilbila naasaa jira hojii koo addaan kutee si wajjin haasee dhumarratti garuu hojii koo zeeroo goote ofii keetiin irratti taphatte. Kanaafuu namoonni waan akkasiirraa akkasin Dhugaadhaan garuu waatu na ajaa'ibe beektaa? Maaliif seete siin jedhee akkamiin hammachuu dandeessaati? Nama hin beekne tokko yeroo qabuun ture dhuguma sitti muufi. Ati garuu akkamitti nama guyyaa tokko argitee jaalarri naan qabee akkamiin ani osoo ta'e hammachuu miti. Irraa goreen baqadhan ture. Dhugaa tokko akkasin goota. Ay, miccaa Dhugaa uumaa sitti jaalatteetta, maadhiis dhugaa. akkasin dhugaa sitti muufi. Angara oliirraan gad dhufa. Gaafa sendatti dhuftu baasee bilbila naasaa malee ilaaleera beektaa natti tolte itti mucaa. Jalqaba oonee ilaalte. Ilaaleera bar bilbila naasaa ture malee. Kan ni beektamoo? Beektaa safara kanatti nan argan ture naannoo kanatti nan argan ture. Bilbila ishee unan cufe bar. Isheen bakka natti waan tolteef. Nyaadhee jedhee ture beektaa nyaadhee argadhee irraa carraa. Maal nyaata? Carraa Maal nyaata? Innumti biran darbu ture bar. An garuu na boojitee taphayse. Namoo kana bira dhaabadhee manaasee darbe gaariidha jedheen bilbila sanaa saar hojii godhiiseen si wajjin haasa'e bar. Amaree darbuuf turte. Darbuuf ture maal gootare ofumatti nama saabda'oo.
simbookeetu nama saaba na boojitee hojii godhaabdee. Indoo si darbe si tareem na nyaatamte dhugaa. Haa dhiise asitu na ajjeese. Ganama waaqa kee kadhadhu deebi. Kadhadhee bar. Kadhannaa Na qoree kuluu kadhadhee qorame Gooftaa kadhadhu manaa bahi. Kadhadhee qorame bakka maalan godhaa maalumaaf waanan godhu hin qabu lammaffaa hojii akkasitti deebitanii nama najjeesinaa karaa irratti. Lubbuu nama abbade ture lubbuu nama abbade. Ayyaa tirree baay'ee nutti toltee baay'ee nu bashannansiistee galatoomii. Ayyee nu jiraadhaa galatoomaa sin jaallannaa sin kabajnaa. Ayyee. Ayyee. Ulfaadhu dhugaa galatoomi baay'ee.